أباب دي كم تجيب تاتي أما نجاي كتبت مية دقيقة ما تكو واسرة مالي بيتا بابني نمسي والإلدي ما جرى بكر جتي شبوتي نملي مكان سوا مموز سندو وان سرة جاي وان بالبلان نانجتي أمتاي فقوليتي نمني بكر بربادة थे بربادة चुदोस अकाता तमाम में राबे तो जाते सुहाने तो पत्ते जाते उम्मदती भी थी अकसो यामाली बेटा नमनी बेटा निकाल बर्बादी फकेंजे बर्बादी थी घर बर्बादी थी कतारा मना मामी थी कुनिमो अबानी मासी उनके न्यू वरना गिन्ने के बर्बाद ला मेनुला खाना ना थी दुबक wanti yurfokofan wanti hojjeme kun waan namaan hojjetan nami kun nama anis beeku kaatis beeku dandeettii waan si himu ammoo tinuu qaaman na biratti argamee gocha kan narra raawwate lammii biyya sanaati uummata afaan keenya kan hin beekne uummat gurraacha jechuudha. Armaan dura narra gaggeessu turanii ka guyyaa armaan dura ka guyyaa paarkii kee jiru milkoofnee fi kaartaa kun ammoo tinuu mananna dura raawwatanii kun milkaa'ee fi jira jechuudha. Garuu uummata waan kana narratti hojjete kan yoo amma maqaa isaanii eebalu jedhee as baasee waan baddu dalataa jedhee yaada. Saniifuu maqaa isaanii saaxiluus hin barbaadu. Akka Oromoon waliin buutullee hin barbaadu. Akka namni sun saaxilamee fuula dura kiyyaaf guyyaa lama keessatti akka duniyaa kanarra hin jiraanne hin beeku namsa maqaa isaa ho'a biyya sana keessa jiraachuu dhiise. Saniifuu maqaa isaa waamu biyya kana keessa jiraachuu dhiise siin jedhe. Biyya tokko keessa jirannatti warra biyya san jirutu waan kana sirra godhe jechuudha. Namni sun biyyuma san keessa jiru. Nama biraatiin hariiroo walitti qabaatu malee kan jiru anuma wajjin. Nama biraa jechuun akkam cuusii isaa godhanneessa. As biratti rakkoon isaanii maali sirraati? Fakkeenyaaf namni tokko sababa jira bar sababa kanaan naxamaduu danda'an jettee kan yaaddu sababa fakkeenyaaf maali? Kan akkatti lubbuu kan kee guyyaa yoo dubbatte maqaa isaanii lubbuun kee guyyaa lama keessa kan badu maali rakkoon isaanii maal sirraa barbaadan? Waan isaan irraa barbaadan hin beeku. Takka waan kanarraa barbaadanii yakki kan kee kana waan kana nu goote waan kana nu jette wanni takka isaan ragaa qaban kan yakka qabu hin jiru. Nama Oromooti. Abbaa abdii fakkeenya namni tokko yoo nama qabe waan ittiin nama sodaachisu fa'aa jira waan akkanaa gootis hin beesnu waan akkanaa hin godhine yookiin kana dura waan akkanaa maa gootis hin jedhan. Wanti jarri irraa of eeggannoo sii kennan hin jiraa? Jarri barroosoo qaamanne dhufanii afaan Oromoon dubbatanii takkaafuu afaan beekuun dubbatanii waan akkanaa si goona waan akkanaa taate gocha akkanaa raawwatte akkanas si goona yoo naan jedhan surra koon qabu. Garuu nama biraa nama uummata gurraacha maallaqaan bitanii natti erganii kan narra raawwachuu jechuun akkamitti beekte jechuun osiin hin jenne duba namni sun akka akkanas godhe akkamitti beekte? Yoo hariiroota akka walitti hin qabaanne taate namni kun fakkeenyaaf amma nama biraa eeguu qabaachuu hin danda'ama biyya tana keessatti nama kana dura jechuun naan jeetu jira fakkeenyaaf nama Oromoo son ta'e nama nafxanyaa fakkeenya siin jee namni naan jee hin jiru fakkeenyaaf yoo naan jee abaluu yoo waan takka ta'e abaluu santu natti erge jeetiin sammuu kiyya keessa katabadha nama sanii jee abbaan fedhee namni tokko yoo isa tume kan nama kana namni jettuu hin qabdu.
Maaki namatu waajjira jira beektaa yeroo tokko koomentii jedha amma Ali Edoo fa'aa warra Keenyaa keessa ture namoonni garaagaraa. Dhiiraa waan kana miidiyaa irratti akka haasa'u hin godhina. Wanta haasofsannoo jiraate keessaan garee godhadha. Haasayaa wanti gaafatannoo jiraate keessaan gaafadhaa jedhan. Ani nama yaaduma kanarratti yaadni isaanii anaafillee naa ta'a. Maaliif namni biyyaan baa jiru kun waan nama mudatu hin beekani, waan nama dhufullee hin beekan waan ta'eef. Isarraallee haga argaa jirutti baay'ee garaa babbanee waan kana haa ta'uun barbaadu. Kanaaf wanti gootan yoo jiraate abbaa abdiitiin haala amma irra jirtuu fi akka nagaa jirtu wama dhugaa amma irra jirtu ummataaf himi. Maaliif mana mubaarakillee dhufanii anattillee dhufanii maakii jarallee deemanii bakka hundattu abbaan abdii maal ta'e maalirra ga'e jedhan. Waan tokko waan irra jirtu ummataaf himi kanumaan booda dubbii garaa babbannu yookiin ammoo miidiyaa irratti tarii yoo waan hin taanellee dubbate namoonni kunneen yoo tasa viidiyoo isaallee argan booda rakkoon biraa duubaan itti dhufuu danda'a nama kan. Nullee ammoo yookiin booda jaratu haasofsiise maalillee jechuu danda'a namni keenya. Kanaaf haaluma amma irra jirtu uummatatti himi wanti si gaafannoo jiraate keessaan garee miiseenjaraan godhannee haasa'uu dandeenya. Akkas goonee haasa'uu irra wayya. Dhugaa rabbii dubbachuuf hima Nasri xiqqootii burjaajilumti dhufnaanii namni keenya sirasi walumatti kaa wal dandeenya gatii ta'e walumatti kaa'amuu kana dhufe naanii ijoolleen karaa darbuuna dhawwanii naanii kan inni ofus godhe malee bilbila yuukaa isaan jiru akka carraa kaasee ganamaa kaasee itti bilbilaa jira al tokko kaasee cufe al tokko kaasee ana mubaaraki jennaan bilbilii seebiin godhannee mannaan jedhee sana booddee waan jirtu dubbanneef inni an dubbachuun barbaadu utuman jedhu naa tolseera. Dhugaa rabbii dubbachuuf. Inni dubbachuu hin barbaadu jedha. Isa nama viidiyoo binnee haasofsiisaa. Kanaaf obboleessa keenya abbaa abdii rabbii si waliin haa ta'u guruppii ijaarrachuun keenya dirqama. Abbicha dhimuu hin baasu. Abbicha dhimuu hin baasu. Hawaasa bal'aa qabdaa. Inni muutu lafa keessa nama balleessa. Yoo qabatamaan beekta ta'e waan beekturraa nama bira kaa'adhu. Yoo waa biraallee hafte nama bira kaa'adhu hin seenuu bulu. Sagalee dhumaanuu waraabi nama amantu bira kaa'adhu. Yoo inni dhuguma itti dhugaan sitti maa Nasrii jaallattamti Nasriitti sagalee waatsaappiidhaan Nasrii dubbiin akkasii anaaf si biraa teessoo illee lafa kaa'adhu. Dhugaa rabbii. Miti Nasrii. Uummata akka rakkoon qabu dura waan dhugaa jiru waan qabatamaa yoo nuti meenuun dubbate nuti obboleeyyan isaati kenna rakkoo takka illee qabu. Waan jiruun ammoo abbaan abdillee ila waan takkitti jira abbaa abdii. Lubbuun abbaan hin eegne waggaan hedduu jettu Oromoo yoo mammaaktu. Irra guddaan abbatu beeka. Even biyya akka keenyaa biyya Afrikaa maal kanaa miti biyya ammaan jiraadhu kana Dubaayitti seerri isaa dhibbarraa dhibbatti eega. Seera cabsitee namatti illee namni seera cabsee jedhu hin jiru. Daqiiqaa 4-5 keessatti bakka rakkoon si eegamittuu seerri si dhaqqabuu danda'a. Haa ta'u malee anummaan kun bakka jirutti sa'aatii agulii deemuu akka hin taanetti deemuu bakka waa qalbii si shakkitu bakka diinni kiyyetti argamettee yaaddutti argamu nama hin taane waliin baallamattee deemuu kophaa kee deemuu dhabuu waa hunda irratti of eeggannoo gochuun ammoo gahee kan keeti. Abbatu beeka. Yoo ati beekte san darbee waan sitti dhufe ammoo kaan uummatatti hin gaatta kaan rabbii keetitti ol kennatta jechaadha. Kanaaf wanta asiidhaa moo jiraate of eeggannoo guddaa godhi baagala keessa jechuu barbaadan qabatina. Kanuma jedha. Abbaa abdii gara filanan qaban jetti sanaani namoota eeyyamte guruppii ijaarree achumatti haasofnee achumatti waan ta'u qabu goona shi yoo barbaadde taa'ii yoo barbaadde cufadhu ba'i. Cufadhu ba'i kana sana. Osoo dadhabee abbaa abdii silaa kiyya yeroo muraasaaf waa'ee kana yoo dhuftee akkuma dura taphadhu deem malee waa'ee kanarraa baay'ee hin haasa'in. Maaliif adaduma namni ajandaa godhataa deemuun namni diina namaan akka namarratti xiyyeeffataa deemu godhanii beektaa. Even amma dhummaan waliin dhufnee abbaa abdiis waliin jirra abshir waan jiru hundaan osoo amma namni kan jedhuuniti boru dhufee shiftammaa wayi nama 4-5 fuudhanii uummanni Oromoo birrii haganaa fida kinoo si waliin jira warree dhufu si yaada qaboo jedhan rakkoodha. Akka namni xiyyeeffannoo keessa galchu godhanii beektaa. Kanaaf namuu akkuma waayee hin uumamnetti qalalli godhaniitumaan ka isa dubbisuuf isarra naannoo barbaadullee ka dhugamaan isaa quuqamee qarqaaruu barbaadullee warri nurra humna qabullee horiidhaanillee yaadaanillee namoonni akkasii illee jiraatan keessumaan haaloo jedhanii dubbisanii waan garaan isaanii yaade waan qalbiin isaanii yaaddisanii bira dhaabatudha. Dirqama waan godhan hunda miidiyaa gubbaan lallabuun dirqamaa miti jechaadha. Annaa kanuma jedhaa waan dhuftee yaada kee kennatteef galatoomii isin wanti hojjetta yoo jiraate jedhaatii naa goolabnu ajandaa kana. Kalas. Kanuma. Rabbi si haa eegu bakka Rabbi si haa eegu
miseenjara irratti akkasii walaa garraa jechuudha. Nasreen gurgurtaate. Eeyyee.